Ashama akka mooltan hordoftoota mootiitti hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufeetan jira. Viidiyoo kana hanga xumuraatti akkanaaf hordoftan kabaja guddaadhaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon kunis maalidha yoo jettanii dhiirri ati jaallatte tokko akkamittiin akka inni siin jaallatu gochuu dandeessa yookaan immoo ansi malee jaalalaaf hin fedhu akka inni jedhu bakka ati deemtu hundumattuu akka inni si hordofu gochuudhaaf wantoota beekuu qabdu. Kurnan siif qabadhee dhufe jira haga xumuraatti akka isin hordoftu kabajaan isin gaafadha. Egaa warreen dhiiraas illee wanti kun akkamidha hin hojjetamoo hin hojjetu dhugaadha moo dhugaa minisa jedhu akka koomentii irraa keessanii fi yaada afee jiru yoo jiraates yookaan yaada keessa hanqachuu qabu yoo jiraates koomentii irra keessanii koomentii irraa dubbifatanii akka isaan irraa baratan gochuu akka dandeessan kabajaan isin gaafadha. Asumaan immoo warra dhiiraadhaaf wanta dhaawaa akkamittiin shamarree jaallatte tokko yookaan durba jaallatte tokko kan kee godhachuu akka dandeessu saayikolojistoonni maal jedhu wanta jedhu isa taanutti qabadhisiifan dhufa. Egaan viidiyoo kanatti darbuudhaaf wanta jedheef akka subscribe gootanitti naaftan kabajaan isin gaafadha. Wanta tokkoffaa irratti beekuu qabdu dhiirri akka inni kan kee ta'u gochuudhaaf wanta beekuu qabdu inni tokkoffaan maalidha yoo jette ofii keef yeroo kenni jedha jalqaba. Akkasachuun maal isin jaalladhu waanaaf maalidha akka hin jenne isin gaafdiin qaba. Akkasachuun isa jaallatte miti isa biroo hin naqin yookaan relation isaa hin jammarin gaafa nama tokko jaallattu jalqaba irratti ofii keedhaaf yeroo kenni. Akkas gaafa isin jedhuga fakkeenyaaf ammatti isa jaallatte garuu ofii yeroo kenni gaafa isin jedhu jammara bareedina kee irratti hojjechuu qabda. Akkas gaafa isin jedhu bareedina hin qabne meekaappiidhaan fiduuf yaalii minaan jechuu koytuun ta'in bakka bareedina uumamaa qabdu sana bifa kana dura turte itti bareedina kee eeggachuu sheeppii kee eeggachuudhaaf yaalu. Wantoota kana fakkaatan gochuu qulqullina keessumattuu gaafa isa bira deemtu qulqullooftee wayyaa qulqulloofattee ofii qulqulluu taatee isa bukkee deemu bakka gaafa si argu akka isaan saabamtu gochuu ni danda'a gati ta'e ofii keedhaaf yeroo kenni isa bicha hin jedhin keessumattuu erga jaalala keessa lixanii immoo hanqinni shamarranii inni guddaani bakka jaalala keessa lixnaan waan hundumaa dhiistanii isa bicha yaada ooltu kun garuu ta'uu qabu maaliif biizii isa goota hin nuuf dammiyyuu gaafa baay'eetu mi'aawu jedhu ni reef. Kanaafiyyuu isa bicha hin jedhin ofii keedhaaf yeroo kenni isa yeroo argitu karooraan yeroo ammana arguun qaba jedhi qulqullina keef kabaja kee eeggattee isatti dhiyaachuu qabda. Inni lamaffaan immoo attention isa argadhu jedha. Akkas jechuun hin jaallanne akkamitti attention isa argadda yoo jette gaafa isa argitu lama ofii keedhaaf yeroo kennitee of kabajjee qulqullina kee eegdee deemtee yookaan isa bukkee gaafa geessu attention isa argachuudhaaf fakkeenyaaf wantoota inni jaallatu odeessuu wantoota inni jaallatu hiriyoota isaarraa gaafachuu ni dandeessa arguu hin dandeessa social media ni fayyadamu irratti maal akka inni jedhu ilaaluu ni dandeessa sana booddee attention isa argachuu ni dandeessa maaliif yoonni barataa gobazii ta'e karaa barumsaa yoonni ispoortii jaallate ta'e karaa ispoortii yoonni karaa poolitikaa jaallate ta'e karaa poolitikaa wantootuma inni itti tolu sana odeessuufiidha akkana jechuun inni waa'ee ispoortiin jaallatu ta'e Ateetiin jettee waa'ee ispoortii taasiftu taanaan ittiin tolu. Inni barataa gobazii miti ta'e waa'ee barumsaa taasiftu ta'e naan ittiin tolu. Kanaafiyyuu attention isaa wanta inni jaallatu gochuu gaafa argitu bakka bifa namatti toluun kolfaa haasaa xaxxabachaa yoo ta'e xixiqqootti toluu ni danda'a. Kanaafuu attention isaa argachuudhaaf gaafa wanta inni jaallatu beekuu qabda. Kan biraan immoo kolfaa taasisuu gaafa itti taasiftu isa jedhudha. Inni sadaffaa irratti wanta dhiirri tokko akka kan kee ta'u harka kee keessa galchachuudhaaf gochuu si dandeessisu. Inni sadaffaan hiriyaa isaa ta'ii jedha. Akkas jechuun egaa hiriyaa isaa ta'ii gaafa isin jedhu jaalala isaa ta'ituun ta'e hiriyaa isaa ta'ii bakka isin jedhe. Amma waa'ee jaalalaatti kaasu sa'aatii kanatti jimjettee wajjin ooluu lafa inni dhaqu carraa argattetti hundatti fayyadamu jechuudha. Kana gaafa isin jedhu yoo gana bakka wal hin beekne ati fagootti beekta walitti relationii sun attention isaa argadhu isin jedhe inni siif hin tasaakkaane yoo ta'e immoo hiriyaa isaa ta'in kun fakkeenyaaf social media namni hin fayyadamne hin jira jedhee yaadu sa'aatii kana. Wanta inni fayyadamu social media keessa bakka imo fayyadamamu telegram fayyadamamu whatsapp fayyadamamu facebook fayyadama isa jedhu adda baafattee karaa sanaan itti taasau kun immoo baay'ee salphaadha keessumattuu jinjanaadhaa fi social media baay'ee salphaa akka ta'an hundi keenya iyyuu ni beekna sanaan hiriyaa ta'uu ni dandeessa akka jechuun itti sissittee wanta inni jaallatu wanta jaallattu itti himtee sana keessaan hiriyummaa kee argachuu qabda. Inni afraffaa irratti beekuu qabdu immoo kunuunsiin jedhama. Akkas jechuun bakka hiriyaasaa taateetta itti sitteetta inni yeroo siif kennuu jalqabeera garuu gara jaalalaadhaan siyyaa inni gatii ta'ee fi kunuunsuu ni qabda. Akkas jechuun waan inni jaallatu jaalladhuuf bakka inni wantuma jaallatu jaalladhuuf akkasii gaafa isin jedhu dabarsii of kennitti. Isin hin ta'in bakka wantoota inni jaallatu jaallachuuf qabda kaa isa jaallatteetta gatii ta'ee fi wanta inni jaallatu immoo jibbuun qabdu ilaalcha inni jaallatu sana kabajuufi.
kunuunsi gaafa sin jedhu bakka jaalladhu gaafa sin jedhu ispoortii jaallata taanaan dirqama ispoortii jaalladhu inni politikaa jaallata taanaan dirqama politikaa jaalladhu garuu kabajiif bakka wanta inni godhu san kabajuu fi qabda wanta inni jaallate jaalallee keessan gatii ta'ee fi kunuunsuu ni qabda jaallachuu ni qabda fakkeenyaaf amma erga hiriyaasaa taateetti siqxee kaatee booddee wantoota tokko tokkoon gargaaruu qabda bakka wanta akka itti tolu godhuudhaaf jechuudha. Inni shanaffaan immoo kabaja kenniifadha. Kabaja bakka wanta dhiirri inni kun hundaa'u isa tokkoffaarra taa'u qabu turedha. Shanaffaarra wanti jiru kuni kabaja kenniif. Kana jechuun bakka kabajni dhiirri kan inni barbaadu kabajamuudha kan inni barbaadudha shamarran biratti. Akkas jechuun keessumattuu gaafa wal bira jirtanii erga jaalallee taatanii isa ta'utu akkuma hiriyummaatti gaafa jirtan waan barbaadde yoo jetteenu hanganatti saayikoo isaan hin miidhamu. Garuu nama biratti jettu tokko gaafa si biraa galu tokko tokkoonidha kan taa'ee ilaalu dhiirri. Akkas jechuun dhiira tokko hiriyaasaa bukkeetti yoo ituun kabajanii taasofte ittiin tolu bakka beekamaadha. Maatii isaa bukkee dhuftee wanta hin kabajnu yoo haasofte ati qallii ta'uu danda'a kabaja dhabuun kun kabaja dhabuutiin ta'e qalladee waan tokko tokko jechuun qabu. Sobdee bakka maatii isaa gaafa argitu bakka baay'ee isa kabajuu ni qabda. Hiriyoota isaa bukkee gaafa jiru akka jaallattu akka inni sitti tolu maal itti himuu qabda. Akkas jechuun sin jaalladha jechuu sodaachuu dandeessa garuu akka inni siif barbaachisu itti himuu wanta inni hojjetu irratti gobazii akka inni ta'e itti himuu ati gobaziidha bakka gaafa jirtu. Saayikoon saayin fiigan siin jedha gaafa galu bakka yaada kee bichaa yaadan siin jedha. Isheen ja'affaa irratti wanta ati beekuu qabdu wantoota barbaaddu itti himi. Asirratti dhagaa wanti guddaan kabajjeetta, kunuunsiteetta, hiriyaasaa taateetta, attention isaa argatteetta, ofii kee yeroo kenniteetta amma inni sitti siqee jira jechuudha. Erga inni sitti siqee immoo wanta barbaaddutti amma fakkeenyaaf akkas jechuun shamarran tokko gaafa dhiira jaallatanii wanta barbaadan itti himuu hin sodaatu. Akkas jechuun shamarreen tokko dhiiratti kooruu qabdi kan jedhu yookaan immoo bakka itti bu'uu qabdi malee daftee itti siquu hin qabdu erga jaallate. Akka joorsuu ni qabdu wanti jedhu ni jira fedha ishee dhossuu qabdu wanti jedhu ni jira kun saayikoon kun akka sirrii ta'e nama ofii kootiis wanta argiirraas wanta beekamaarraas jechuudha. Garuu immoo daangaa qabachuu qaba fakkeenyaaf wanta jaallatu tokko ittiin himtu taana inni itti tolteetta amma yeroo kanarra kan itti jirtu wantoota kana ol jiran shanan gooteennaan itti tolteetta sin jaallanne garuu ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo si jaallateera ta'es wanta barbaaddu sirriitti itti himu. Fakkeenyaaf gaafa nyaata deemtanii wajjiniin ajajattu yoo ta'e wantuma inni ajajate yeroo hundumaa nyaachuun maaliif nyaatatti jaallattu beekuu qaba kaama isumaafuu akka itti toluuf iyyuu wantatti jaallattu beekuu qaba. Akkas jechuun nyaata si fuudhee hoteela deemee wantatti jaallattu hin beeku yoo ta'e bakka maadha ishiin sirriitti natti himtuani bakka yaaddaa gaafa hoteela si duukaa deemu yookaan nyaatatti jaallattu hin beeku gatiitiif wantuma sitti tole jettaan taanaan ittiin tolu. Kanaaf iyyuu wanta jaallattu an kanan barbaada jedhi ittiin wayyaaffattu yoo fakkeenyaaf inni sixootaa sii bituu sixootaan bittaa fi ofii keetii kennaa kennuufi yookaan sixootaa kennuufi jalqabuu qabda. Isa booddee inni garuu sixootaa sii bituudhaaf wantati barbaaddu hin beeku yoo ta'e maala godhuree amma fakkeenyaaf isatti baradda. Kanaaf iyyuu wantati barbaaddu hin beeku taanaan immoo innis gammachuu sirraa hin argatu. Maaliif si gammachiisuu hin dandeenye si kennaa sii kenne taanaan ittiin tolu sattis garuu kennaa jaallattu sii kenne yoo si gammachiise isaaf waan guddaadha gatii ta'ee fi wanta jaallattu sirriitti ifa baasee an kana nan jaalladha kana hin jaalladhu jedhi ittiin. Inni torbaffaan wanta beekuu qabdu dhiirri tokko akka kan kee ta'u yookaan akka inni si jaallatu shamarree jaallatamtu kan godhu inni tokko ofitti amanamummaa qabaadhu. Kunis wanta baay'ee murteessaadha. Akkas jechuun bakka durbi tokko ofitti amanamummaa qabaachuu konfiidensii mataa isheetti qabaachuu qabdi dhiiratti gaafa jettu. Akkas jechuun wantuma dhiirri jedhu hunduma isaa ishi jettaaf yoo ta'e eeyyee jetta yoo ta'e hin ta'u kun bakka wanti manni jedhu qofa hin godhin. Akkas jechuun lakki sammuusaa hin eeginii fi wanta kee bichaa ta'etu ta'e daangaa qabaachuu qabda. Waan hundumtuu daangaadhaanidha kan bareedu bakka gatii ta'ee fi ofitti amanamummaa qabaachuu qabda. Akkas jechuun koo fakkeenyaaf ammanni yoo dhanne bashannanna siin jedhati saatisti tolaan jira taanaan natti hin tolu. Yoo inni kana goona jedhee wanta inni jedhe hunda hin godhu. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan shamarroon hedduu biratti mul'atu natti fayyadamee isa booddee na dhiisee sokkee jettu. Akkas jechuun ofitti amanamummaa hin qabaanne sila isa maaf komanta natti fayyadamee sokka gaafa jettu humnaan amma inni humnaan hin goonetti ofii keedha yeroo sana wajjin fayyadamtanii kaatanii natti fayyadamee sokka jettee dhiira komachuu hin qabdu. Kanadha wanti guddaan hanqinni guddaan shamarran keenya boosisu inni guddaan ofitti amanamummaa tun qabaatiin gatii majaallattuu fi isa dhabuu korrammaa biqqaattee wajjin wanta inni jedhee goota isa booddee inni sokkuu danda'a. Maaliif sila bakka sidhakaa kan naqe malee humnaan hanga inni hin goonetti koo isa bichaa komachuu hin qabdu. Kanaaf iyyuu warra ammaaf hin komatin jirtan irratti isteeppii kana irratti sirriitti qabadha. Gatii jaallattu bicha wanta inni siin jedhe hunda hin godhin like hin barbaadu bakka.
yeroo akkasiin gochuu qaba amma hin barbaadu jettee sirriitti ofitti amanamummaadhaan konfiidensiidhaan yoo qabaatte itti tola. Kanaaf dhiirumtu isaatii barbaadu bilbilee kottumee bannaatti si yaade gaafa inni jedhu fiiddee dhaxxaaf yoo ta'e kottu akkas goona yommuu inni jedhu akkas goota yoo ta'e bakka innumti iyyuu si tuffataa deema gaafa ofitti amanamummaa hin qaban. Ituma itti toltuu iyyuu ituma si jaallachuutu bifa qabduu maal jettu isa sodaattee ofitti amanamummaa kee yoo dhabde akka inni si jibbu yookaan akka inni bakka akka barbaadetti si ilaala. Ati ofitti amanamummaa hin qabdu akka inni si kabaju akka inni barbaadda reetu ofii keedhaa ofitti amanamummaa hin qabaatini. Inni 8ffaan immoo daangaa kee eegsifadhu. Akkas jechuun daangaa biyyoonni iyyuu daangaa isaanii hin eegsifatu namoonni hundumtuu daarii hin qabu lafti addunyaa keenya irra jirtu hundumtuu daangoftuudha. Kanaafuu atis immoo daangaa kee eegsifachuu qabdan jaalala keessatti akkas gaafa isin jedhu fakkeenyaaf yoo waan hundumaa bakka isa bichaa gochuun qabdu jireenya kee warri shamarran keessatti rakkoon guddaan gaafa jaalala keessa galtanii hiriyoota keessaniin dhiistuu barumsa keessaniin dhiistuu hojii keessaniin dhiistuu maatii keessaniin dhiistuu gaafa isin jedhu rileeshinii kara sana jiru hundumaa qannastanii gara dhiira jaallattan sana bichaatti gootu akkas gochuu hin qabdu bakka kanaan dura maatii kee wajjin rileeshinii qabdu eegsifattee isaa wajjin eegsifattee deemuudha malee wanta isatti tolu bicha gochaa jiraattee wanta maatii keetti hin tolle gochuu hin qabdu. Hiriyoota keellee isa dura bartee gati ta'ee fi hiriyoota keedhaaf illee yeroo kennuu qabdu. Innis immoo gaafa kanadha kan itti tolu malee waan hundumaa isatti yoo galte biizii goota akkoo akkas jechuun ati maatii kee dhiistee hiriyoota kee dhiistee barumsa kee dhiistee waan hima sabichaa yaada wanta ganama kaatee akkam bulte maanaan hin jenne jettaan misaa irratti misaa maalii nyaatte akka inni siin jedhu barbaadda. Isaan immoo bilbiltee raatii maal nyaatte eessa dhattee eessa oolte gaafa jettu guyyaatti 10tti bilbilta taanaan biizii ta'a namichi kun siin yookaan dhiirri kun siin biizii ta'a. Isa booddee immoo akka amma biyyuu si jaallatu sin yaadu jechuudha. Akkas jechuun carraa si yaaduu gaafa kennitu fedha jaalalli immoo kan inni baay'atu akkas jechuun ati guyyaa wanti 10tti bilbilta taanaan yoomsi yaadare gaafa manni si waamu hunda argamtaaf taanaan argamaa fi moo oolte taanaan yoomsi yaadare. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf gaafa inni bilbilee heloo bareedduu koo har'atu wal argine siin jedhetu maddii bira deemuu barbaaddu rileeshiniin keessan keessumattuu bakka jaalala jammaraa irra jirta yookaan immoo hiriyummaa jammaraa irra jirta taanaan ituma hangam jaallattu ituma hangam sitti tolu isteepite guyyaa baay'ee gaafa inni sitti dabalu guyyaa muraasa immoo keessa lakkii har'a biiziidha hin qaqqabu jettee fiilmii ilaalaa sooshaal miidiyaa ilaalaa ofii kee yeroo kee dabartuu iyyuu wayyi malee daangaa malee zim jettee jireenya kee guutuu isaaf yoo laatte inni si yaanne jechuudha. Si yaanne jechuun immoo jaalalli inni siif qabu haa hin ta'u. Kanaaf iyyuu asirratti lakkoofsa 8ffaa kana daangaa kee eegsifadhu isa jedhu irratti yeroo kee guutummaa isaaf hin kennin. Akka inni si yaaduuf yeroo kenniif silkii gaafa yeroo hundumaa inni si bilbilu hin kaasu taanaan bakka akkas jechuun silkii al 2-3 yommuu inni guyyaatti baasee si bilbilu al tokko kaasuu yoo dhiiste maal taateedha jedhee yaada. Akkas jechuun bakka tiraaktii ta'aa deema sitti tolaa deemtaa jechuudha. Wantoota kan akka inni godhuudhaaf akka inni si yaaduuf carraa kenniif akka inni maal taate eessa jirti nan yaada jedhu yeroo kennii fi ishi inni 9ffaan immoo hanqina kee itti himi. Si galee ganaa akka inni si jaallatu gochuu barbaada harta garuu hanqina kee itti himta. Kuwaa wal falleessuu sitti fakkaachuu danda'a garuu saayikiloojistoonni hedduun kan irratti walii galan waa'ee amala dhiiraaf shamarranii irratti kanneen qorannoo waggaa meeqa piroofeesaroonni godhan kan isaan walii galan gaafa hanqina kee itti himtu dhiirri amalumaan wanti nuun jaallannu keessa shamarran tokkoo fi bakka lafa kanatti hin barbaachisa wanta jedhu yoo barree nutti tolu. Akkas jechuun koo fakkeenyaaf ati shamarree taateetu jirtu hiikama shamarree taateetu jirtu wanta hanqina keetti gaafattu hanqina kee sana si guutuudhaaf baay'ee fedha goota yookaan kaka'umsa guddaa horata an kana hin danda'u dubbisuu hin danda'u yoo jette fakkeenya akka dubbistus gochuu yaala wantoota si rakkisan fakkeenyaaf bakka hojii keedhaan wal qabatee ta'uu danda'a amala keedhaan wal qabatee ta'uu danda'a wanta sana gaafa si gargaaruuf godhu kaka'umsa guddaa siif qabaata kaka'umsa guddaa bifa siif qabaataa deemiin immoo jaalalaan siif qabamaa deema jechuudha. Ishii sadhumaatti akka gaafa darbinu immoo inni si biratti jaallatamaa akka ta'e sirriitti itti akkas jechuun keessaa baastee sin jaalladha jechuu yoo sodaatte akka inni bakka si biratti barbaadamaa ta'e fakkeenyaaf waan gaafa si argu konatti toltaan gaafa si argu bakka kan firii ta'u san cannaqamaa wala si biratti dhufee irraan fadhaati bakka baay'ee naaf galatoom yeroo si biratti dabarsu hundi isaanitti tolaadha gaafa jettu an barbaadamaa jedha bakka akkas jechuun fakkeenyaaf kun steepii kana akka jaallattutti mi kana bifa lamaan akka ilaaltu barbaada. Fakkeenyaaf inni tokkoffaa sin jaalladha siin hin jedhin jira yookaan bakka hiriyummaadha malee bifa jaalalaadhaan hin sinne yoo ta'e amaloota isaa irratti ilaali. Gaafatti tokko amma sagalee wantoota jiran kana itti himtu deebiin siif kennu maalidha fiilingiin isaa maalidha ilaali. Akka hin beekama kun nama nu barbaadaa jiruuf hin barbaanne tokko hin beekama
Mormo viidiyoon waa'ee kana bichaarratti akkamitti akkasi jaallate baruu dandeessu immoo yoo hin barbaadu ta'e koomentii irra naa ka'a akkamitti dhiirri tokko akkasi jaallate baruu dandeessa kan jedhus wanta baay'ee inni jiru isas gochuu ni dandeenya. Atis immoo wanta beektuun goote yoo si jaallate akkasuma fiiliingiin isaatti tolu ta'e yeroo jalqabaadhaaf akka jaallattu sirrii miti itti hin sodaatin akkas jechuun dhiirumti bakka yeroo hundumaa akka jaallatu shamarran itti himuu bicha hin qabu inni sin sodaata ta'uu danda'a. Kanaafuu ati itti himuu qabda. Kana gaafa sin jedhu immoo fiiliingiin inni siif kennu sitti tolaa hin jiru taanaan kanaan dura hin beekta nama sitti tolu sitti hin tolle nama itti toltuuf itti hin tolle kana hin beekta taanaan dhiironni baay'een immoo hanqinumti nuun qabnu bakka saayikoomti dhiiraa keessumattuu biyya keenyatti kan jiru dhiirri shamarran gaafachuu qaba malee shamarran dhiira gaafachuu hin qabdu kan jedhanii amanan dhiironni baay'een hin jiru. Dhiira akkasitti amanutati itti hin toleen gaafa sin jaalladhettu bakka akka inni si uffatu goota. Kanaafiyyuu akka inni si jaallatuuf dura arragaaggatachuu yookaan beekuu qabda malee jettee yoo akkasitti miidhaan isaa sitti cimuu danda'a. Kan biraan immoo erga sin jaalladha sin jedhee yookaan akka wal jaallattan walitti himtanii hiriyaa taatanii immoo yeroo hundumaatti immoo qabda. Al tokko erga jettee sodaachuu hin qabdu. Sin jaalladha ati koonaaf bakka hin jirtu ituun sin qabu ta'e akkaman godha ati anaaf wanta guddaa naaf taatee jirta baay'een si jaalladha jettee sirriitti keessaa baaste ifaaf ifatti akka barbaadamaa taa'e isatti himuu qabda. Akkas jechuun bakka inni gammadaa ta'a jechuudha. Nama jaallatu tokko ani bakka hiriyaa yookaan jaalallee na jaallattu tokkoon qaba. Jaalalleen kun baay'ee na jaallatti jedhee hiriyoota isaatti akka inni musii malee akka inni jedhu gochuu ni dandeessa gatii ta'ee fi wantoota kurnan kana akka fayyadamtu sin jedha. Egaan wantoota kurnan kana fayyadamtee dhiira kana kan kee godhachuu hin dandeenye yoo ta'e sababa tokko jira. Inni sababichi maalidha yoo jettanii sababa kana beekuun dura subscribe akkanaa gootanii isin gaafadha. Achumaan immoo sababi kun maalidha? Dhiirri kun kan kee miti jechuudha. Waaqni kan siif kaa'e isa miti kanaafuu hin taane dhiira gootee jiruuf immoo maaltu sitti si cannaqe amma kana si gaha. Dhiistee kan biraa carraaqqachuudha yookaan kan siif jedhe tokko akkasuma immoo ishee malee jedhee iyyaa kan jiru hin jira gara kee hin dhufa gatii ta'ee fi kana hunda fayyadamtee yoo siif ta'u dide ittiin qabamin siin jedha. Subscribe akkanaa gootanii isin kabaja akkasumas immoo yoo isinitti toleera ta'e like akkanaa gootan ilaaltanii immoo like ani wanti kun natti hin tolle yoo jettan dislike gochuuf illee mirga guutuu YouTube isinii kennee jirutti akka fayyadamtan isiniin jedha. Nagaadhaan naaf tura.